Nageenyi keenya kan jaalalaa bakka hojjetanitti isin haa ga'u. Namoonni miseensa YouTube channel keenya hin ta'in oduu fi sagantaan arginu yeroodhaan akka isin bira ga'uuf subscribe godhu hin dagatinaa. Nu jabeessuudhaaf ammoo like, comment, share godhaa. Gamanumaan gara bal'ina oduu keenyaatti isin dabarsinaa. Xumura ji'a darbee saatalaayitiin Ameerikaa Landsat 9 jedhamtu gara hawaatti furguggaamtee turte. Saatalaayitiin kun jijjiirama qilleensa addunyaa kana mudataa jiruu fi dhiibbaa inni dachee irratti geggeessaa jiru qorachuudhaan gara lafaatti odeeffannoo ergiti. Keessummaan keenya har'aa saatalaayitii kana hojjechuu keessatti injineerummaadhaan qooda kan fudhatte shamarree waggaa 23 Mezumure Fisaha jedhamti. Mezumureen lixa Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti dhalatte. Yeroo ammaa kaampaanii naasaadhaa fi saatalaayitii hojjetu Northrop Grumman jedhamu keessa hojjetti. Waa'ee hawaa ishee xumuruu kanarratti waa'ee hawaa hojjechuu irratti ijoollummaa isheetii qabdee fedhii akka qabdu dubbatti. Tuujubeen bakka isheen jiraattu Arizoonaa irraa karaa iskaayipiitiin haasofsiifteetti caqasa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa har'a keessummaa tokkoon of biraa qaba. Keessummaan koo har'a shamarree Mezumure Fisaha jedhamti. Dhiyeenya kana saatalaayitiin Landsat 9 jedhamtu gara hawaatti furguggifamtee turte. Fulbaana 27 ji'a darbe jechuudha. Mezumureen saatalaayitii kana kanneen hojjetan yookaan diizaayinii godhan keessaa tokko. Isa kanaaf har'a muuxannoo ishee akkaataa itti saatalaayitii kana hojjechuudhaaf gara sana keessatti hirmaannaan ishee maal akka ta'e nuuf ibsuudhaaf afeerraa keenya simattee gara sagalee Ameerikaa dhufuu keef hedduu galatoomi. Isinis baay'ee galatoomaa carraa kana saamanaa kennitaniif baay'ee galatoomaa dhufuudhaaf jiraachuu kottee baay'ee gammadeera. Naasaadhaaf yookaanis immoo kaampanii naasaa wajjiniin hojjetuu fi kan itti amma yeroo ammaa hojjettu innumaayyuu saatalaayitii hojjechuu keessatti yookaan diizaayinii gochuu keessatti kan itti qooda fudhatte. Mee Landsat 9 kan jedhamtu saatalaayitii kana keessaa qoodi ati fudhatte yookaanis immoo qoodi kee maal ture? Qoodi koo akkan isinitti himee makaanikaal injineeringiin baradhee Penn State keessatti isumatti fufee injineeringiidhaan diizaayinii gochuun jalqabee gaafanni Landsat 9 bira gaafan hojjedhe diizaayinii godhe waan baay'ee waan ground support equipment faa waan spacecraft components waan hawaarra deemuun meeshaa hawaarra deemu kana meeshaan ittiin hojjetu. Meeshaa hawaa kanarra deemuun diizaayinii gochaa ture jechuudha kompiitara irratti. Egaan Landsat 9 kuni yeroo seenaan isaa ilaalamu bara 1970 keessaa qabee 9 yookaan Landsat 9 isati amma diizaayinii goote kana dura kan 8-7 akkas jechaadha kan inni dhufe. Maal hojjetti saatalaayitiin kuni hawaa keessatti furguggifamtee maal hojiisee? Landsat 9 hawaa kanarratti addunyaa kana qayyabatti jijjiira qilleensa keenya kana amma baay'ee bulluqaa jira. Global warming jira. Cabbiin Antaarktikaa keessa jiru kun iyyuu baqaa jira sabateef kana faaxee ilaaltii jijjiiramni baay'ee ta'aa jira. Gaafa wintarii keessa amma baay'ee qoruu kana faa jijjiirama jiru ji'aatti waggaattis asitti ergite jechuudha. Instrumentiin Oolay Tears kan jedhamu ofirra qabdi. Kanaan meesejii asitti ergite jechuudha biyya kanatti. Kaameeraa ofirraa qabdi hawaa keessa teesseetu dachee kana asii gadi maal akka inni fakkaatu jijjiiramni qilleensaa yookaanis immoo akkaataa kamiin dacheen kun geeddaramaa akka inni jiru odeeffannoo sassaabdee gara lafaatti ergite jechuudha. Information sassaabdee jechuudha teessee. Tole egaa naasaan kaampanii guddaadha yookaan orgaanizeeshinii dhaaba guddaadha. Dhaaba achi lixanii hojjechuudhaaf illee dhaaba dorgommii baay'ee qabaatu ta'uu mala. Ati immoo mana barnootaati kallattiidhumaan kan itti dhaaba kanaaf kaampanii hojjetuun mindeeffamte yeroo ammaa hojii irratti bobbaate. Mee gara sana dhaquudhaaf bu'aa bayii ati keessa dabarte jira? Bu'aa bayii jira baay'ee fiildii kana keessatti hojjechuun fiildii irratti baay'eetudha. Irratti baay'eetudha fiildiin kun innis chaalenjii ofiisaatii qaba. Injineeringiinis barachuun baay'ee salphaa miti.
innis ofiisaa kan qabee bu'aa bahii qaba garuu waaqayyo isa gargaareera. Anis isattiin baradhuun baay'ee extra time fudhadheen barachaa ture qayyabachaan ture innis baay'ee na gargaareera. Hojii kanaan akkam career fair warra hojii barbaaddatan kana bira dhaqeen noota gama kanatti apply godhee interview godhadheen argadhe jechuudha. Tole egaan achi ga'uudhaaf jabina cimni keessi murteessaa ture akkaataatti qayyabattus murteessaa ture yeroo kennitee fi qayyabachaa akka turte natti himteetta. Isa booddee hojii kana ergiseente maaliif warra muuxannoo baay'ee qabu wajjin hojjettaa hojiinsaa hojii salphaa miti akka ammatti natti himtuttis seenaarraas akkuma beekamu hojii ulfaataadha. Erga hojii seente booddee bu'aa ba'iin ati keessa dabarte hamma yoonaa jira waggaa baay'ee ta'uu baatus reefi kan itti eebbifamte hojii kanatti bobbaate tokkoffaan shamarreedha lammata immoo namoota muuxannoo qabanii wajjin dorgomtee hojii hojjechaa jirta bu'aa ba'ii keessa dabarte hamma ammaatti yoo jiraate. Yaa Julaayii 2020 jalqabe hojii koo koronaanis bu'aa ba'ii ofiisaatii qaba garuu isaanii wajjin warra muuxannoo baay'ee qaban wajjin hojjechuudhaanis haa ta'u hojii extra hojjechuudhaanis haa ta'u bu'aa ba'ii kana chaalenjii kana darbeera. Hojii haaraa jalqabuun iyyuu ofiisaatii bu'aa ba'ii qaba. Kanaaf extra time hojjechuudhaanis standardii isaanii ulaagaa isaanii guutuuf extra time fuudheen hojjechaa ture jechuudha. Egaan amma dizaayinerii yookaanis immoo saatalaayitii kana hojjechuu keessatti qooda fudhatte gara fuulduraatti immoo gara hawaatti akkati hawaasana duukaa furguggifamtu hin abdan naqa Mezumure. Qanii tokko bakka maarsiidhannee vaakeeshinii goona illee yaadaa irraa. Tole gara dhumaatti dhaloota si booddee jiranii fi gara fuulduraatti naasaadhaaf hojjechuudhaaf hawwii kan qabanii hojii hawaa yookaan oguma hawaa kana argatanii hojjechuudhaaf fedhii kan qaban dhaloota si booddee jiruuf ergaati qabdu. Ergaan koo yeroo keessan fudhadhaatii qayyabadhaa. Opportunity meeqa jira especially Ameerikaa warra jiraatan opportunity keessan fudhadhaa yeroo keessan fudhadhaatii qayyabachuus yoo ta'e waan gootan excellenceedhaan hojjechuudha. Yoo kadhattan immoo waaqayyoon nama gargaara. Isinis yoo kadhattan waaqayyo isin gargaara. Ijoolleen milkaa'ina akkasii bira ga'uudhaaf namni rool moodelii ta'eef yookaan namni fakkeenya ta'eef namni deeggarsa ta'eef jira. Siin eenyutu si deeggare caalaa barnoota keettis milkaa'ina argatte innumaayyuu darbite immoo sadarkaa kan akka geessuu fi eenyu si gargaaree eenyutu fakkeenya sii ta'e? Hundumaa na jalqaba waaqayyotu fakkeenya naa ta'e waaqayyoon baay'ee na gargaareera. Waaqayyoon gaditti immoo harmeen koo fi abbeen koo baay'ee na gargaaraniiru. Jireenya kootti baay'ee investirii godhanii sabateef baay'een galateeffachuu barbaada. Isaanis obbolaa akkoos baay'ee na jajjabeessu. Namni adda addaanis baay'ee kadhachuudhaan isa ta'u na jajjabeessuudhaan isa ta'u baay'ee namni baay'ee na gargaareera sabateef isaaniin baay'ee galateeffachuu barbaada. Thank you. Tole egaa Mezumure. Carraa egeree keetiifis milkaa'ina sii hawwinaa hamma ammaattis milkaa'ina argattetti baga gammadde egaan keessummaa sagalee Ameerikaa ta'uudhaan muuxannoo kee waan nu hirteef akkasumas dhaloota boriif ergaa dabarsiteef hedduu galatoomi. Isinis baay'ee galatoomaa nagaatti.